gama finfinnee abbaa ishii bira dhaquudhaaf tottolfattee laaqana nyaattee harmee isheetiin naga hatti ganamaan hin dhufaa hin turu jetteeni harmee ishii dhungattee dukkaana tokkorraa kaardii bitattee telefoona ishiitti guuttattee taaksii abbaa duulaa jaaniin minibaas takka seentee osoo achi deemtu daataa telefoonaa bannaan iimeela ishiitti miseejiin takka qiliif jettee buunan daftee iimeela ishii seentee boonaa ta'uu agarraan daftee katabdee fi akkana jetteen wayi nama bate akkam nagaa biliis eessa jirta naaf himi har'uma daqiiquma takkaaf si argeen deebi'e biliis jettee itti aansitee ani nagaa hin qabu ati nagaa qabda maaliif akkatti dhabamtee natti odeessi jettee katabdee fi ergitus boonan kiyyabaatii faa keessaa yeroo takka iimeela seenaa yoo miseejii leelloo argee miseejii deebisuu fi didee turraan garuu hedduu shaakaltee jirti waan ta'eef WhatsApp seentee laallan boonan sa'a takka dura akka onlaayina ture argitee miseejii ishii osoo laalin bira kutee waan ta'eef amma irra deebitee katabdee fi sanuma boonan hin deebifneef xiqqoo dhaabbattee bilbilumaan dawwaltee fi boonan bilbila manatti chaarjira irra kaa'ee biraa deeme waan ta'eef bilbila ishii hin kaafu maalin isa godhe maaliif na jalaa kaasuu dida jettee xa'aattee itti deebifnaanis hin kaafu osoo aartuu finfinnee geesse silaa na jalaa kaasee bakka fedhee osoo jiraate numan dhaqa jecha taaksii sanirraa buutee gama mana abbaa ishii taaksii biraa takka hortee ol fuudhe. Hiriyaan qashtii akkuma bilbilteen bilbilli boonaa ni yaame. Baay'ee gammaddeet osoo qashtiin himin deemtee ertaayima bitattee itti guuttattee irra deebitee bilbilteef xiqqoo qashtii irraa achi fagaattee bilbilli ishiin bilbilte yeroo lama ta'us boonan bilbila chaarjara irra kaa'ee biraa ba'e waan ta'eef carraa kaasuu hin argan yeroo lamaa sadii bilbiltee nama kaasuu dhabnaan gama qashtii as dhuftee nyaanni ajajatan dhufee fi jennaan nyaatanii gama manaa deebi'an har'a gammachuun qaba deemne mana babbareechinee buna dhaabbannee bohaarra jetteet aduunis gama galgalaatii ka'anii waan barbaachisu hundumaa bitatanii gama manaa kutan osuma deemaniit qashtiin maaltu akkatti si gammachiise jennaaniin qaadhimaa kiyyagaa jettee naqa qoosaa gootee dubbii bilbila boonaa yaamuu san qashtii dhoksite maal qaba osoo anis akkuma si gammachiise kanatti na gammachiise jetteen qashtiin yaadan boonaa of dura qabdee abshir an gammannaan atis gammadde jechaat osoo waliin qoflanii taphatanii gama manaa galanii barcaa warra biyya alaa hadirgin billici moo miciciin baanan san malee namni keessatti waliin garre kanaafatanii hiriyaan qashtii qaadhimaa ishii kanuma achi jiru saniif bilbiltee yaamtee buna danfisu seente. intalti tun boonaa jettee diddee bona itti haabuusu yoon jiyaa baarsaa akkam goona jechaata harmee qashtiitti haasoo eegale abbaan qashtii harmeen qashtiitis akkuma si dhibdetti na dhibde anis jennaan fannis akkam goona je'ee gaafata akka gootusumaa beeka an duraanis naan hin mari'an ufiif itti seente akkuma itti seente sanitti xumuru jennaan maalin beeka jidduu tana naafilleen bilbilu waan ta'een beeku akka lolleeni ittiin kannine biyyiti jiru tunis USA dha maal godhu wayya dhiisanurraa fannis qabeenya qaba jennee intala argaa dhageettii isaa jibbitu itti kannuunis hin ta'u ofirraa sabbar jeeyin qashtiin diddee akkas malee malli biraa hin jiru je'aan jennaan duuba maallaqa irraa fuute san eessaa fiddee kafaltaaf jetteen haati silaa hojittiin jira haa yerootti naaf qabu xiqqoon hin kafalaa fi yoo akkas hin tahin wanni goonu takka illee hin jirtu jechaat ka'ee gama mana fannis deemuuf alatti gabbe fannisiif bilbilee waa'ee qashtii itti haasonnaan an dhiisetin jira dhiisi biyya galeetuman fuudha jennaan anis nin ijibbaadhe dhiifama yaa fannis keenya je'een xiqqoo walitti haasaan nagahumaan bilbila cufanii gargar ba'e. Boonan akkuma nambara isa WhatsApp irratti guuteen miseejiin qashtii qofa biraa ergamte miseejii 167
taleelloo fi saahibban isaa tokko biraa ergamte gara miseejii 28 walii gala miseejiin inni qabu gara miseejii 200 hedduu rifatee osoo miseejii namaa tokkoon hin banin dafee irra gaddeemee namoota miseejii ergan laalutti seen akkuma inni xiqqoo irra gaddeemeen chaarjarri isaa dhumatee baatirii lau jennaan telefoona chaarjarra kaahee ibsaa waliin dhiqatanii babbareedanii gama magaalaa achi kutan. Isaanis xiqqoo bashannanuu fedhanii nyaata nyaatanii gama manaas deebi'anii barcaa xiqqaa tokko taa'uu eegalan. Osoo qoflanii taphatanii yeroo nama halkan irraa gama sa'a 6 rafuu fedhanitti boonaan ka'ee mana haxaa'uuf jennaan bilbila isaa chaarjara irratti argee fuudhee qiisha kaa'atee mana akkuma haxaa'ee fixeen bilbila isaa laaluuf jennaan namoota hedduutu bilbilee miskool 8 qaba 6 piraayiveet 2 leelloo biraa jirti dhiise amma silaa leelloo siraftee jirti hin bilbiluufi borumaan bilbilaaf jechaatti lafuma kaahee xiqqoo ibsaa waliin haasa'anii hirriibaaf ifaa dhaamsanii ciisanii haasa'uu eegalan. Si ibsaa sitti fuudheetuman deemta malee akkanumaan hin deemtu akkam jetta ja'an boonaan maal hin fuudha ani eega biiftuutiyya osoo wal fuuna jennee baallama qabannu osoo hawwii dheerannu narraa duute takkaa jaalalaa karoora hin qaban jennaan nin beekaa dhiise amma ishii itti haa araaramu atis tanuma akka ishii rabbiin bakka siifaa buusu anaatu laalee takkasitti fuudhaa inshaallah jee osoo inni tana afaanii hin buufatin bilbilli tokko boona irratti bilbilame jalaa kaasuuf telefoona lafaa fudhate. qaadhimaan hiriyaa qashtii dhufee buna dhuganii qoflanii baay'ee booharaa jidduudhaan qaadhimaan hiriyaa qashtii sun atiin tun akkam sila jeet qashtii gaafate akkam baante jennaanin jechuun yoom galtee qaadhimaa kee bira dheeyte jechuu fedheeti jennaanin qashtiin duraanuu isaanii wal hammatee bashannanaa ture ilaaltee hinaafaa turte gaafii inni dhiyeessinaaniif silaanaaf mijjate ammaa kanuman bararu maalin godha jireenya turraan fageesse jetteet imimmaan iyya ishee maree huhudhamutti seennan ay jabaadhu malee obsuu qabda duraanis osoo meeqa asiis jala boohuu diddee achi malee jettee hanga bira dheeytuu obsuu qabda jechaa jajjabeessetti deemuuf kaanaan hiriyaan qashtii gad baatee qajeelchitee aluma dhaabbattee bilbila boona irratti bilbilte. Bilbilli boona irratti osoo ibsattee haasa'uu bilbilame sun bilbila ishee ta'uu. warree yaada kannataa jirtanii fi laayikii fi sheer godhaa jirtan irraa yaada kutaa 15ffaa jalatti kannamerraa hanga tokko ililii oromoo yaada kan keetiif baay'ee naaf galatoomii sin jaa akkasuma ammoo maqaa kan ka'een beekuu baay'ee namatti toleette baay'ee galatoomii akkasuma sabboontuu aamboo baay'ee galatoomii yaada kan keetiif akkasuma ammoo baga nagaan dhuftan kan jette baay'ee galatoomii akkasuma ammoo raahina gimal baay'ee galatoomii yaada kan keetiif akkasuma Jaalala dhugaa fi tanyatte abdii baay'ee galatoomii akkasuma obsinaa Muhammad baay'ee galatoomii akkasuma meetii tasfaa'ee baay'ee galatoomii akkasuma Faaxoo Hussein baay'ee galatoomii akkasuma Maaroo Nuuri yaada kan keetiif baay'ee galatoomii sinjaa Hikmaa Muhammad baay'ee galatoomii sinjaa yaada keetiif akkasuma Fayya Rabbumaa baay'ee galatoomii sinjaa yaada keetiif akkasuma Halawaa Muhammad baay'ee galatoomii yaada keetiif akkasuma Mulunash Tasfaa'ee baay'ee galatoomii abdii waan hundaa Yesuus baay'ee galatoomii gammachuun koo bilisummaadhaa baay'ee galatoomii xiqqoo nama falchiittee jirta akkasuma never baay'ee galatoomii sinjaa akkasuma Alfiyaa Muhammad baay'ee galatoomii akkasuma yaa jiruu biyya ormaa tan jette baay'ee galatoomii Faati Isheellaaf baay'ee galatoomii
seenaa guddisaa baay'ee galatoomii yaada keetiif. Nasraa'een baay'ee galatoomii finjaa yaada kan keetiifi. Rahman Hussein baalee baay'ee galatoomii finjaa akkasuma immoo zamzamlaa baay'ee galatoomii. Yesus baay'ee galatoomii. Yeeshiyuu gammachuu baay'ee galatoomii. Amaanee Haajii baay'ee galatoomii. Ayyalacha Babaa baay'ee galatoomii. Ayyalacha Babaa Finfinneenan duraa baay'een si galateeffadha yaada bareedaa tokko naaf annaa turtee amma sitti jirtaa itti fufiin finjaa hedduu galatoomii. Akkasuma ayim siksaa fagoo ayim baay'ee galatoomii finjaa yaada keetiif. Akkasuma immoo mana almazam baay'ee galatoomii finjaa yaada bareedaa naa laatte. Sabaaf falmina baay'ee galatoomii finjaa. Golf baay'ee galatoomii akkasuma falmaa haqaa baay'ee galatoomii yaada bareedaa kannite. Akkasuma Fadiila Muhammad baay'ee galatoomii. Micheela Dimaano baay'ee galatoomii. Saartuu Maatii thank you. Haa baay'ee galatoomii yaada bareedaa kannite. Mariam Khalid baay'ee galatoomii finjaa. Akkasuma immoo Obsaa Abdulaziz hedduu galatoomii. Akkasuma Muhammad Tola thank you. Oroboy thank you. Hawayyuu Hayyummoo baay'ee galatoomii. Oromiyaa Amin thank you. Fozii Alee thank you. Akkasuma Taatuu Tarreessaa baay'ee galatoomii. Obsa Warrooman thank you. Akkasuma immoo Hawwinee Oromiyaa fi Nasraa Agaaroo thank you finjaa. Akkasuma Zainab Oman thank you finjaa. Akkasuma Bilisummaa Sabbaa thank you. Habiba Maare thank you. Taiba Bibi thank you. Obsa Abdulaziz hedduu galatoomii. Riifan Hussein Siyaasaa Hussein thank you. Sabrina Ture thank you. Akkasuma ammaas Orjii Wallaggaa baay'een si galateeffadha. Akkasuma Khadijaa Qaaduu baay'ee naaf galatoomii. Akkasuma ammaas Maabiraat Mangistuu yaada keetiif guddaa naaf galatoomii. Warreen meseejii teessan osoo hin dubbisin bira kutee hundinuu naaf bulchaa isiniin jecha. Yaada keessan gama WhatsApp-iitiin akka ergattaniif haala tokko isiniif mijeessatiin jira naqunnamuu dandeessanii. Gama biraatiin ammaas yaada keessan guutumatti fudhadheen jira yeroo illee isiniif hin dabala. Hedduu naaf galatoomaa isin jaaladha isinis laayikii sheer naaf godhaa. Kutaa 17ffaan hamma wal agaruutti.